sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseen gabaabaatti walii wajjiniin nageenya ba'aa fiddanii dhuftan rakkina fiddanii dhuftan gaaffii fiddanii dhuftan hundumasaa gattanii adeemtu. Ameen. Namumti amanee lafa kana jiru dhukkuba fidee dhufe yaaddoo fidee dhufe fuudhee galatuun taane gatee deema. Me gateen deema jedha. An sagalee kanan isinitti dubbadhaa. Sagalee kana booddee dhufanii isinii chaappeessu waaqayyo inni hundumaa danda'u immoo fayyina fudhatee gara keessan dhufa. Ameen. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoobsa 13 irra isa jiru kaaseen dubbisa. Yommus Yihuudoonni hundinuu niitota isaanii fi ijoollota isaanii akkasumas mucoolii isaanii wajjin balbala mana qulqullummaa fuula waaqayyoo dura in ijaajju turan. Gaafas hafuurri waaqayyoo walga'icha keessatti sanyii Leewwii keessaa Yaazi'eel ilma Zakkaariyaasiif in dhufe. Yaazi'eel kun ilma Zakkaariyaas Beenayyaa yaa ilma Taaniyaa isa qomoo Aasaaf turedha. Yaazi'eel sagalee isaa ol fudhatee isin warri Yihuudaa fi warri Yerusaalem keessa jiraattan hundinuu atis yaa Yooshaafat mootichaa medhagaa waaqayyo lolli kun kan kooti malee kan keessan miti. Kanaafis isin loltoota baay'ee kana argitanii sodaattanii hin nayinaa bor gadi baatii isaan lola kunoo isaan karaa Ziisirra ol ba'anii in dhufu dhuma dachaa isa fuullee Yeru'eel lafa onaatti argamuutti isaanitti in baatu. Isin ofii keessanii loluun isin hin barbaachisu iddoo qabadhaatii dhaabadhaa moo'icha waaqayyo isiniif kennu ilaalaa. Isin yaa warra Yihuudaa warra Yerusaalem hin sodaatinaa hin nayinaas waaqayyo isinii wajjin waan jiruuf bor isaanitti dhaqaa jedha jedhee. Ameen. Kadhanna waaqayyo akka nutti dubbatuuf. Me daqiiqaa tokko nama hundumtuu natti dubbadhu dubbii kee sagalee kee natti haasa'i. Na biraan darbin dubbiin kee kuna jedhu nama hundumtu. Macaafni dubbii isaa ergee isaan fayyise boolla du'aa keessaa isaan baasee jedha. Iddoo gadi bu'anii jiran kan nama baasu sagalee waaqayyooti. Dadhabbii namaa jabinatti kan jijjiiru sagalee waaqayyooti. Kanaaf nama hundumtuu natti dubbadhaa jedhu. Abbaa keenyaa gooftaa keenyaa yaasa hundumaa gararraa jirtuu guddifnee baay'ifnee si galateeffannaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Waaqa kanaaf lafa kana irratti bara hundumaa maqaan kee haa kabajamu. Nu gargaartee nu wajjin taatee harka keenya qabdee dadhabbii keenya jabinatti geddartee wallaansoo baay'eef gidiraa baay'ee keessatti gara keenya goruu keetiin warri gargaaramne kunoo har'a geenye ulfina sii laanna. Maqaa Kiristoos Yesuusiin maqaan kee haa ulfaatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin ulfinni siif haa ta'u. Kunoo sabni kun akkuma bibisaa gargar ta'e amala garaagaraa gaaffii garaagaraa dhibee garaagaraa yaaddoo garaagaraa fidee dhufeera. Yaaddoo isa kanaaf furmaata kennuu kan danda'u si qofaadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin harki kee yeroo kana haa diriiru. Harki gargaarsa kee haa diriiru. Dadhabaa kan jabeessu harki kee haa diriiru. Wallaalaa beekaa kan godhu harki kee haa diriiru. Dhukkubsataa kan fayyisu harki kee haa diriiru. Madura lava garobos katara lava jani asuma satra vaga sorra balagando. Harki waaqayyo nama amane bira hinga. Maqaa gooftaa Yesuusiin hundumtuu gara namaatu hin taane gara kee ilaalaa jira. Warri gara kee ilaalan immoo fuula isaaniitu ifadamee caafameera. Maqaa Yesuusiin ganama kana fuulli saba kana haa ifu. Kanaan mormu ba'ee kan naabatu humni hamaan dhaamu. Hojii isaa diigamu. Dubbii kee nutti dubbadhu. Hallelujah. Sagalee kee nu biraan ga'i. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'i. Maqaa Yesuusiin ameen. Noora ulfaadhaa. Mata dureen nuyi dubbii waaqayyo har'aa irratti walii wajjin ilaallu isa si lolu waaqayyootu lola. Ameen. Nama cina keessan jirutti bu'aati isa si lolu waaqayyootu lolaa jedha. Iddoon amma dubbise macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoobsa 13 amma 17 dubbise. Kutaa kana keessatti kan nuti arginu nama waaqayyoon jaallatu nama waaqayyoon sodaatu yeroo hundumaa nama yaada waaqayyoo eegu tokko mooticha Yooshaafaatiin argina. Yooshaafat kun wanti inni yeroo hundumaa hojjechuu barbaadu wanta waaqayyoon gammachiisuuf wanta waaqayyoon boqochiisuudha. Namichi kun guyyaa tokko
mootiin Israa'el ittiin mari'ate warra Raamoot Giliyaadiin nanneeru kunnaati kottumee daboonaa dhaqina gargaari tunni jedhu argina. Raamoot Giliyaadiin naqanii erga achi ga'anii mo'amanii booddee deebi'ee dhufee gaafa inni manatti galu sababii Waaqayyo yaada gaarii irraa qabuuf Aab nama nan nageenye nama anaaf hin abboomamne nama yeroo hundumaa anaan hin kabanye duukaa maaliif deemte utuu sagalee Waaqayyoo ittiin jedhu argina. Akka Waaqayyo isa jaallatu akka yaadi Waaqayyo irra jiru kan nuti ittiin beennu maaliif Aab duukaa deemte? Nama anaan hin nageenye duukaa maaliif buute? Nama anaaf tole hin jenne duukaa maaliif buute? Ittiin jedhe Waaqayyo. Namichi kun utuu kanaan jiru ergachi deebi'ee booddee guyyaa tokko jedha. Warri Amoon warri Mo'aab akkasuma immoo warri tulluu Seeyir irraa riphanii nama eeggatan lola isaanitti kaasanii jedha. Lolli isaanitti kaasan kun lola salphaan turre. Biyyicha weeraruu namoota biyyicha keessa jiru irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf yaadanii turan. Kanaaf namoonni biyya sana hordofan yookaan to'atan gaadanii ilaalanii loltoonni akka cirracha galaanaa baay'atanii kunoo fuulleedhaa achi asitti dhufaa jiru. Isaan kun baay'eedha lakkoofsi isaanii. Loltoonni keenya lolanii mo'achuu hin danda'an. Rakkina fidanii, gidiraa fidanii, wallaansoo fidanii, boo'icha fidanii as gara biyya kanaa dhufaa jiru. Jedhanii mooticha Yehooshaafaaxitti himan. Isa boo'icha fidee rakkina fidee gara mana kee dhufu Waaqayyo hin lola. Ameen. Nama cina keessan jirutti maa isa boo'ichaaf rakkina baatee sitti adeemu Waaqayyo hin lola jedhaa. Rakkina baaddatanii dhufaa jiru jedhanii itti himnaan falli kanaa gara namaatti haasa'uu, namatti iyyachuu, nama wajjin dubbachuu utuu hin taane Waaqayyo wajjin dubbachuudha jedhe Yehooshaafaax. Ameen ameen. Warri Waaqayyootti iyyattan iyyi keessan hin dhaga'ama. Si'a tokko nuun rakkina keenya keessatti qooda gara Waaqayyootti fiinnee dhannee Waaqayyoon kadhannu namatti haasa'uu filanna. Namatti dubbachuu filanna. Kan nuti fudhannee deebinu deebiin keenya yookaan bu'aan keenya garuu hidhii xuuxaa deebi'uudha. Maaliif sababiin isaa amala namaati namni hamma tittaasoftu hamma tittimattutti si dhaggeeffata si waraaba. Erga tittaasoftee raawwattee garuu rakkinni keellee baay'ee ulfaataadha. Ani immoo dhiyooma kanan waan akkasiin godhe waan ta'eef si gargaaruu hin danda'udha. Inni sin danda'a jedhu Yesuus irraa abbaa sii ta'a. Ameen ameen. Yehooshaafaax nama tokkottuun himnu nama tokkottuun iyyannu jedhe. Gara nama kamiyyuu hin nannu kan nuti dhaquu qabnu gara fuula Waaqayyootti baqachuu qabna jedhe. Haleluuyaa. Ameen. Mee nama cina keessan jiru qabaatii gara Waaqayyootti baqadhu jedhaa. Rakkina keessaa, dhukkuba keessaa, lola keessaa, ari'atama keessaa warri gara Waaqayyootti baqatan immoo gara Waaqayyootti baqachuudha jedhe. Kanaaf biyya Yihuudaa guutummaa keessatti soomiin akka labsamu godhaa jedhe. Guddaan, xinnaan, beekaan, wallaalaan waan tokko afaaniin akka hin qabne. Hundumtuu lafa jiru fuula Waaqayyoo duratti soomiidhaan laguudhaan dhiyaatu. Gara Waaqayyoo keenyaatti iyyatu. Inni nu itti iyyinu kun gurri isaa hin nagaa. Ameen. Inni nu itti iyyinu kun iji isaa hin argaa. Kanaaf gara isaatti iyyachuu qaba. Hundumtuu wal guuree mana qulqullummaa duratti sassaabamee gara Waaqayyootti iyyuu jalqabe. Ameen. Rakkina kee furmaanni Waaqayyootti iyyuudha. Ameen. Waan tokko iyyuu gara namaatti yoo iyyatan kan isin furattanii deebitan isan maati bu'aansa. Gara Waaqayyootti gaafa iyyitan garuu wanta barbaachisaa fuutanii deebitu. Dhugabaatii ammaa dhaga'ama ooltan. Hospitaalli Phaawulosi isa dhumaa iji kee kun tabalaashee roojii alaa. Iji mucaa kooti tabalaasha'uu gara waldaa ifa fayyinaan deemaa jedheen fudhee dhufeedha namichi. Fudhatanii dhufan. Namni Waaqayyoo hin kadhatanii fi ija dookteriin tabalaashee jedhe Yesuus immoo hin hojjetaa jedhe. Ameen. Kan mana kees, kan zarii kee, kan dhala kee, kan daa'ima kee inni seexanni gatii hin qabu jedhe irra Waaqayyo gatiitti godha. Gara Waaqayyootti iyyan dhufanii iyyanuma kadhatan utuu isaan kadhachaa jiran jedha macaafni. Hafuurri Waaqayyoo walga'icha keessaa namicha Yaazi'eel jedhamu tokkorra dhufee bu'eedha. Sirra buuga nama kana. Ameen. Mee nama cina keessan jiru qabaatii
Hafuurri Waaqayyo sirraa bu'edha. Baraka kumoofaa keessatti hafuurri Waaqayyo nama keessa buufatee nama keessa jiraata utuu hin taane hin dhufaa namarra bu'aa waan itti ergameef sana dubbachiisee hojjechiisee raawwatee sokka. Baraka kuwaaraa keessatti garuu iddoonni buufatuuf iddoonni jiraatu anaaf isin keessa. Hafuurri Waaqayyo si keessa jiraatu. Ergamaan Phaawulos akka jedha nuyi akka ta'utti waan nu barbaachisu kadhachuu hin beennu. Hafuurichi garuu nu keessa aduu isaatiin wanta nuyi jechaan dubbiidhaan ibsuu hin dandeenye abbaanuu kadhatedha. Hafuurri isatti dubbachuu hin dandeenye dubbatu sittaa galu har'a. Hafuurri Waaqayyo gaafa keessa namaa buufatu ko namni jajabina qaba. Hafuurri Waaqayyo gaafa keessa namaa buufatu namni sodaa keessaa ba'a. Hafuurri Waaqayyo gaafa keessa namaa buufatu namni yaaddoo keessaa ba'a. Waa'ee rakkina isaa waa'ee dhukkuba isaa yaadatu hin taane waa'ee dandeettii Waaqayyoo yaada. Inni olaantummaa dhukkubaa olaantummaa rakkinaa utuu hin taane olaantummaa Waaqayyoo si yaachisu hafuurri Waaqayyoo sirra bu'arra. Gaafa sana Yaa'izi'eel irra kan bu'e isa kana. Loltoota akka cirracha galaanaa baay'atan isa ilaalchisu utuu hin taane Waaqayyo isa jabaa isa ilaalchisuudha. Ameen ameen. Haleluuyaa. Namni baay'een ijattii Waaqayyoon ilaaluun qabu ijattiin rakkina isaa ilaalu malee. Namni baay'een ijattii Waaqayyoon arguun qabu ijattiin dhukkuba isaa argu malee. Kanaaf Yaa'izi'eel irra dhufee bu'eedha. Yaa'izi'eel akkuma hafuurri kun irra bu'een walga'icha keessaa ka'ee dhaabbatee isin warri Yerusaalem yaa warra Yihuudaa atis yaa Yooshaafaax mootichaa midhagaa. Ameen. Haleluuyaa. Nama cina keessan jiru qabaati mee dubbii Waaqayyoo dhaga'eedha. Macaafa qulqulluu gaafa dubbiftan na dhagaa kan jedhu baay'ata. Nuyi gurri Waaqayyo nuu kenne kun gurrattiin doorsisa seexanaa, gurrattiin oduu rakkinaa, gurrattiin oduu dhukkubaa dhageenyu utuu hin taane gurrattiin Waaqayyoon dhageenyudha. Kanaaf Yaa'izi'eel maal jedhe? Ka'ee dhaabbatee hundumti keessan na dhagaa. Ish jedhanii gaafa isaan dhufan Waaqayyo akkasii hin jedhu jedhe. Haleluuyaa. Lolli kun kan kooti malee kan keessan miti. Ameen. Haleluuyaa. Siifis ergaan qabaar. Baadiyyaas jiraadhu, magaalaas jiraadhu, fagoos jiraadhu, dhiyoos jiraadhu. Rakkinni sitti baay'ate, qorumsi sitti baay'ate kana kan lolu si miti Waaqayyoodha. Intaamoon ta'u. Kanaaf Waaqayyo kan inni ijaa baasuun kan kooti anatti dhiisaa jedheef ijaan baafadhattee gaafati kaatu Waaqayyo koon callisaa. Inni naafa dubbatu inni naafa lolu gaafatettu garuu tokko deensii jalqabeedha. Haleluuyaa. Waaqayyo har'a tokko jedhee siifa jalqabu. Ameen ameen. Namni baay'ee immoo korma abbaa kootiidha. Korma abbaa kootii gaanfuree abbaa kootii akkamittan kana dhiisaedha. Yesuus immoo dhiisi anatu dubbataa'edha. Haleluuyaa. Ameen ameen. Mee nama cina keessan jiru qabaati dhiisati Yesuustu dubbataa'edha. Ameen ameen. Isa Yesuus dubbatu caalaam. Yesuus dubbatee dubbiima tokkichaan nageessifata. Ati garuu waggaa guutuu iyyatee furmaata dhabda. Kanaaf ammati yaaltee yaalii kee fittutti si dhaggeeffata inni. Yaa'izi'eel dubbii jabaa inni dubbate lolli kun kan kooti malee kan keessan min jedha Waaqayyo. Haleluuyaa. Ameen ameen. Kanaafuu maal goonu ree furmaanni nuyi goonu wanti nuyi hojjechuu qabnu maa inni jarri jennaan isin ofii keessanii iddoo qabadhaa dhaabadhaa. Ameen ameen. Asiif achi hin fiiginaa, hin pereeperaminaa, hin nayinaa, hin birratinaa, hin yaadda'inaa, hin booyinaa bakka qabadhaa madhaabadhaa kan rukutu anaa. Ameen ameen. Ati bakka qabadhuu madhaabadhu malee kan lolu Waaqayyoodha. Namni baay'een bakka qabatee kadhachuu hin beeku. Bakka qabatee Waaqayyoo waamuu hin beeku. Bakka qabatee gara Waaqayyoo ilaaluu hin beeku. Asuma keessa immoo dhukkubsachaa shakkaa kan dhufe meeqa jira. Ba'aa rakkinaa yaaddoo baatee shakkaa kan dhufe meeqa jira. Nam fayyaa laata. Namnoo dhukkuba kanatti hin fayyitu naan jedheera. Gaaffiin koon deebi'aa laata.
dhuguma balballoo jinatti cufame kun banamaa laata hin danda'amu honaan jedhaniiru dhuguma galmeen koo dubbifamaa laata kan jechaa dhufe meeqa jira mena ollaa keessanitti bu'aatii hin shakkinii jedha ameen haleluuyaa mana kanatti tokkoof tokko gaaffii keessan kan deebisu dhukkubatti kan isin fayyisu eebba haaraa kan isin irratti dhangalaasu amantii keessani amantiin jiraannaa wanti hin danda'amne hin jiru erga waaqayyo akka jedhe Yehooshaafaax erga waaqayyo bakka qabadhaa dhaabadhaa nuun jedhe warra meeshaa lolaa baatan gara booddeetti dabarsaa jedhe haleluuyaa isaan yoo dura bu'anii jabina keenya humna keenyatu kana godhe dhuga Geediyooniin gaafa inni loltoota guurrate warra miidiyaanii rukutuu dhaqe warri si wajjin jiran kun baay'eedha jedhe waaqayyo maal taaree yoo baay'atan jedhe Geediyoon lakkii yoo dhaqanii rukutanii deebi'an ikkoo baay'ina keenyaaf humna keenyaan isaan moonedhu malee kan koon dubbatan jedhe haleluuyaa ameen ameen kan kee akkati dursitu barbaadu waaqayyo kan isaa akkati dursitu barbaada hara rakkina kee gaaffii kee miti kan waaqayyo adursu akkamattiin jedhe gaaratti ol baasee warri lapheen keessan na'ee pereeperamaa dhaataa jiru asumarraa tak tak jedhee rurrukutaa jiru akkasuma immoo warri dhiyooniitii fuutan deebi'aa gara manaatti galaa jedhe haleluuyaa isa booddee warri kaan galanii ammumayyuun baay'atan jedhe waaqayyo dhufe maal wayyareennaan lagatti geessi jedhe warra akka sareetti harka isaanii irraa arrabaan dhuganiif warra gad jedhanii akka horii akka saawwaatti dhugan addanaa baasi lakkoobsi barruu isaanii irraa bishaan akka sareetti dhuganii arrabaan jedha nama 300 qofa tureedha ishee makanaggaa kanuma fuudhi miidiyaaniin naqeedhe haleluuyaa baay'inatti namanu waaqayyo baay'inatti namanu cimina irree fooniitti namanu qabeenya baay'inatti namanu beekumsatti namanu amantii kee barbaada waaqayyo in amanta yoo taate har'atis waan barootaaf si danqe waan guyyootaaf si rakkise asumatti gattee sokkita sababiin isaa waaqayyootu sii lola mee waaqayyo naa lola jedha Yehooshaafaax akkuma fuudhee deebi'een faarfattoota uffata miidhagaaf uffata qulqullaa'aa uffatan saba dura naqeedha warra meeshaa baatan dura buusee erga waaqayyo natu lola siniin jedheedhe abeetennaan waaqayyo gaariidha gaarummaan isaas bara baraan jiraata jechaa faarfachaa deemaa jedheen haleluuyaa macaafni akka jedhu kan gammade faarfatu jedha waaqayyo hin dubbate jechuun hin raawwate jechuudha hin dubbate waaqayyo jechuun immoo dhukkuba kee argee ati dhukkuba akkasii qabda siin jedhe taanaan amma dhuma irratti namni waaqayyo dhufanii isinii kadhatu nama dhukkuba akkasii qabuu jedhee hafuurri waaqayyo dubbataa jira taanaan yeroo masanaanii fayyeera dhiililchi haleluuyaa in argee jechuun hin xumure jechuudha bakka hundumti isaanii faarfachaa gaafa isaan kaan gamaa warri rakkina baatanii gamaa warri wallaansoo baatanii dhaabbatanii isaan eegaa jiran walitti galagalanii jedha warra tuulluu seeriin garafuu rukutuu jalqaban jedha ameen ati loltu diina kee isumatu walitti galagalee wal lola nageenya diinni kee ofii masaa walitti galagalaan jedhan isin diina keessan nama seetu nama miti Phaawulos gaafa dubbatu nuyi lolli keenya nama foon uffate yookaan nama foonii wajjin miti humnoota hafuura hamminaa warra bantiiwwan waaqaa isa dukkanaa kana seerratanii jiran isaan kana wajjin wal lollaa jira isaan kun maa inni waan isaan namatti raabsan dhukkuba iyyummaa abaarsa yaaddoo gadadoo har'a waaqayyo isaan kana lolee sirraa geggeessa isaan walii isaanitti galagalanii warra tuulluu seerirraa riphanii ijaajjanii eegaa jiran kana erga rukutanii fixanii booddee warri Mo'aabiif warri Amoon immoo walitti galagalaniidha ameen haleluuyaa waaqayyo diina kee walitti deebisa Yehooshaafaax gaafa waaqayyoon kadhate akka jedhe yaa waaqayyo jedhe warri gaafa ati saba Israa'el yeroo Gibxii fuutee adeemaa jirtu utuu isaan karaa adeemaa jiranii warra Seeiritti hidhatanii hin bu'inaa isaan naala Esaawuti warra Amoonitti hidhatanii hin bu'inaa isaan naala Looti kanaaf lola itti hin kaasinaa irraa goraa darbaa
ati jetteen naan sabni kee si dhaga'ee irraa goree darbe biyya kamiin rukutee isaaniin hin rukutin darbe isaan garuu qooda kanaarra dhufanii lolaaf rakkina baatanii nutti fiigaa jiru ati immoo isaanitti hin faradduure ameen mee waaqayyoon faradeedha nama afaan isaa dubbachuu danda'u duwwaana dubbatu waaqayyo hin faradeedha waaqayyo akkoo nama dubbatu barbaada beektuun isin nama dubbatu barbaada waaqayyo afaan kana gaafa nuu kenne waaqayyo akka nu ittiin dubbannu barbaada rakkina kee irratti hin callifta lola sitti dhufe irratti hin callifta taanaan jabaadhu ganaan idda yaafataa irraa cimaadhaaf rakkinni kee siin jedha seetanii dhufe hin dubbatinedha calluma dheedhe kanaaf waaqayyo akka nuyi callifnu hin barbaadu akkuma ni dubbannu barbaada Iyyaasuu fa'iin akka jedhe Yerikoo kana guyyaatti si'a tokko naannaa guyyaa ja'a akka godhaa gaafa torbaffaa immoo ja'a naannaa torbaffaatti immoo uu jedhaa itti yaa'edheen ameen haleluuyaa inni iyyan gaafa torbaffaa sagalee guddaadhaan iyyan nagaan darbanne waan goone iyyuma isaanii kana dhagee uursee jalaa jige ati hin dubbatta mana kee irraa jireenya kee irraa rakkinni hin jigaarra ameen ameen haleluuyaa Iyesuus gooftaadha Yooshaafat lakkoofsa 20 yoo dhattan karaa Teqoo'aa geessutti gaafa adeemuuf kaan jedha jecha jabaa inni dubbate tokko waaqayyotti amanaa hin jabaattu isa raajonni isaa dubbatan amanaa hin mootu jedhe ameen hin amantu taanaan har'a mootanii mabaatu 2015 kana mo'amaatu hin taane mo'ama jiraattu jedhe garuu dubbiin isaa maayin amantii barbaachisa amantii barbaachisa haleluuyaa ameen ameen Iyesuus gooftaadha fagaatee isa jiraatu dhiyaatee isa jiraatu rakkinni sodaachisaa jiru kun har'a hin mo'ama mee gaafa waaqayyo namaa lolu maaltu taasa jedhuun isinitti hima gaafa waaqayyo namaa lolu tokko kufaatii diina ofii argu lolli waaqayyo kanaan beekama dhaabachuu diina ofiitu hin taane kufaatii isaa argu yeroo inni dub godhee lafaan na argu malee yeroo inni rukutu immoo hin argan ameen haleluuyaa Iyesuus gooftaadha lafanni rukute hin beektu mataa rukute miila rukute isaan beektu hin argitu garuu dub godhee lafaan sii dha'u isaa argita dhukkuba sirra jiru abaarsa sirra jiru har'a lafa dha'u isaa hin argitaan jedhan Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 41 hanga 49tti kan jiru yeroo sanatti Goliyaad Filisxeemicha namicha isa gaachana isaa baatuuf of fuuldura buufatee gara Daawititti dhiyaachaa hin adeeme Filisxeemichi ilaalee Daawitiin dargaggeessa diimaa dhaaba tolu tokko yommuu arge in tuffate innis Daawitiin ani sareedhaayyuu ulee qabattee anatti dhufte jedhee maqaa waaqayyolii isaatiin isa in abaare itti fufees mee gara kootti as adeemi amman foon kee allaattota waaqa keessa balali'anii fi bineensota caakkaatiif godhaa jedhe Daawit immoo Filisxeemichaan ati billaa eeboodhaa fi bodee keetiin anatti dhufta ani garuu maqaa waaqayyo gooftaa maccaa waaqayyo loltoota Israa'el isa ati itti geefte sanaan sitti nan dhufa har'a waaqayyo harka koo keessa si buusa ani si ajjeesee mataa kee si irraa nan kuta reeffa loltoota Filisxeemis allaattota waaqa keessa balali'anii fi bineensota caakkaatiif nan godha yommus gooftichi Israa'elotaaf waaqayyo isaanii akka ta'e guutummaan biyya lafaa in beeka lolli kan waaqayyo waan ta'eef waaqayyo harka keenya keessa si buusa waaqayyo billaadhaa fi eeboodhaan akka hin oolchine walga'iin kun hundinuu hin beeka jedhe ameen yeroo Goliyaad Filisxeemichi ka'ee Daawititti adeemitti Daawitis isa rukutuudhaaf ariitiidhaan gara tarree lolaatti Filisxeemichatti hin fiige achumattis korojoo isaa harka kaa'ee dhagaa fudhatee darbatee adda Goliyaad rukute dhagichi adda isaa keessa bannaan innis lafa dha'ee adda isaatiin gad in gombifame ameen haleluuyaa sagalee guddaadhaan ameen jedha Goliyaad namicha jedhamu tokkotu yeroo hundumaa saba Israa'eliin nagaa boqonnaa dhowwa Goliyaad kun nama lolatti beekamaa leenjii waraanaa kan qabu waan godhu hundumaa keessatti immoo waaqayyotti nama geeyisuudha jedhama caaf hin geeyisa waaqayyoon
waaqayyootti hin geessa, saba Israa'elitti hin geessa, warra dhuunfaa waaqayyoo ta'anitti hin geessa. Namicha kanatu ganamaaf galgaleedha achi as ba'eetu warra Israa'el kanatti sagalee doorsisaa erga'eera. Seexanni gaafa mul'ata kee rukutuu barbaadu, seexanni gaafa abjuu kee rukutuu barbaadu, meeshaa yookaan nagaa fuudhee sitti darbatamini sagalee ma sitti darbata. Dhageessee keessummeessita taanaan achumatti ofirra gaddeessa. Akkasi sagalee abdii kutannaa, sagalee yaaddoo, sagalee sodaa kanuma fuudhee erga seexanni. Kanuma yeroo inni achi ergu atasi wayyoo itti taanaan sii dhumeeraa jedha dhufe. Sagalee doorsisaatti erga. Isin irratti humna qaba, aangoon qaba. Yeroo sagalee isaa dhaga'an hundumtuu hin babbaqatu, jalaa dhokatu jedha macaafa. Hin dhokatu, boolla lixan keessa lixanii dhokatu turan warri Israa'el jechuudha. Guyyaa tokko garuu Daawitedha. Ijoollee Isee keessaati namoonni sadi warri hangafni Eliiyaabii fi Abinaadaab warrumti hangafa ta'an dirree lolaa utuu isaan jiranii abbaan Daawit waamee dhaqee akaayii geessiifiiti waan isaan irra jiran immoo barii kottuu badhuu kottu jedheedha. Daawiti waan nyaataa fuudheetu gara dirree lolaa dhaqe. Utuun nachi jiru namichi kun as ba'ee dute. Isa sitti dutu Waaqayyoon rukutaarra. Sagalee doorsisaa erguu jalqabeedha. Sagalee yaaddoo achi as erguu jalqabe. Hundumtuu jalaa babbaqatan. Maaltu ta'aa jiraa jedhe Daawiti. Hin argine ati namicha kana, namichi kun ikkoo cimaadha. Sibira ga'ee si rukutuu isaa min isan achi dhaabbatee dubbatu baqattaa jedhan. Mee ani hin baqadhu jedhaa. Ameen ameen. Mee sagalee guddaadhaan ani hin sodaadhu jedhaa. Maal akkamitti sodaattu? Kan sii lolu Waaqayyoodha. Lolli Waaqayyo keessa jiru akkoo moo'icha qaba. Utuu Waaqayyo ati mucaa kooti siin jedhu dhukkubi sirratti immoo, hiyyummaan sirratti immoo, abaarsi sirratti immoo inni gara kee goru Waaqayyoodha. Daawit attamaattam jedhe in argitu hin dhageessu hundumtuu baqachaa jiraa jedhan. Maali inni namichi kun yennaan mootiin iyyuu jedhe jennaan nama namicha kana rukuteef sanyii dhumti isaayyuu biyya Israa'el keessatti gibiran kaffalu. Tokko yennaan intala mootiin moottee heerumsiisu jedhe. Haleluuyaa. Ameen ameen. Soddaa mootiin mootaa jedhaniitti maniin. Akkasii yennaan kana gidduutti Eliyaab dhaga'eetodha. Obboleessumti isaa fiigaa dhufe si jedhe ati of tuulummaa kee fi of agarsiisa kee fi hoolota gattee dhufte malee maaltu si gashe gaaffii kana gaafachuu maal si ilaallataa jennaan gaaffiin gaafadhe malee maalan dubbadde. Ameen ameen. Haleluuyaa. Gaaffiidhuman gaafadhe namichi kun eessa inni jedhe malee maalan dubbadde jedheen. Jarri oduu kana fuudhanii dhaqanii Saa'olitti man jedha. Saa'olitti gaafa himan Saa'ol Daawitiin ofitti waamee isa booddee Daawitiif meeshaa barbaachisu, uffannaa barbaachisu, madda sibiilaa fuudhee, billaa fuudhee itti kenneedha. Daawit garuu uffatee ka'eetu achi siquu dadhabeedha. Kan namaa siin ta'u kan kee malee. Ameen. Mee kan namaa naan ta'u kan koo maleedha. Kan namaan beekamtaminiin kanuma keen beekamtaati. Kun naan ta'u bakka waanan godhuun qabu waan ta'eef narraa baasaa jedhee ofirraa baasee lafa kaa'edha. Dhaqee achi siqee dhagaa guggumee 5 fuudheetu korojoo isaa keessa kaawwatee furrisaa fudhateetu gara tarree lolaatti achi ba'edha. Haleluuyaa. Ameen ameen. Kana booddee dhukkuba hiyyummaa si mo'amini situmatu mo'ata. Gara tarree lolaatti achi ba'eetu gaafa inni dhaabbatu dargaggeessa sagaachana baatuuf of dura buusee jedha. Gooliyaad of dura buuse Daawit dargaggeessa dhaabbitoleessa diimaa bareedaa ta'uusaa argeetu eenyu na seete ati sareedha na seete moo attamitti ulee qabattee natti dhuftaa? Ambar nama jabaadha. Ani humnan qabaa. Ani aangoon qabaa. Ani olaantummaan qabaa. Bira ga'ee rukutamini sagalee koonuu nan ari'aa. Har'a nari'amtamini nariita malee. Haleluuyaa. An akkasii akkas jedhee kanaaf amma morma keessirraa muree allaattota qilleensa keessaa afan godha, bineensa caakkaa afan godha. Dhaabannedhu. Isa kanan dogoggorte Daawit. Attam jennaan morma koo citatu hin taane morma kee cita jedhe.
Ameen. Attam jedhe namicha attam jennaan ati billaa kee eeboo kee maqaa waaqayyolii kee abdattee natti dhufaa jirta. Ani garuu maqaa waaqayyoo isa jiraataa isatti itti geeyifte maqaa waaqayyoo isa saba Israa'eliif waaqa ta'ee isatti itti geeyisaa jirtu maqaa kanaanan sitti dhufaa. Ameen ameen. Rakkina kee keessa maqaa waaqayyoo jiraannaan mo'ama. Haleluuyaa. Ameen ameen. Yesuus gooftaan. Waaqumti si wajjin jiraannaan moo. Daani'eliin jedha macaafni. Karaa kamiin iyyuu doorsifnee rakkifnee barbaannee maqaa ittiin isa ammeessinu kan ittiin isa qabannu hin namne. Kanaafarraa karaa waaqayyolii isaati. Karaa maqaa waaqayyoo isaati itti dhannaa jedhan. Karaa keen ta'in malee karaa waaqayyoo sitti dhufnaan hin mo'ama. Ameen ameen. Karaa waaqa keetii sitti dhufa taanaan maal ta'an jedhe hin mo'aman jettaniiyo hin mo'ama. Maqaa waaqayyoonan sitti dhufaa jedhe kana dubbatee Daawit jedha. Harka isaa korojoo keessa kaa'ee dhagaa tokko fudhatee jedha. Gooliyaad jedha macaafni. Iddoon dhumti dhanna isaatii iddoon tokko iyyuu hin argamu asii ija isaa kana duwwaa fuula isaa kana duwwaa bakka xiqqoo tokkotu argama turedha. Madda sibiilaa uffatee akka meeshaan keessan baaneef namichi kun dhaabataa jira. Gooliyaad dhagaa isaa fudhatee furri isaa keessa kaa'atee naannessee gaafanni aluma tokkotti ergedha. Dhagaan Daawit darbatee Gooliyaaditti eessa dhattee rukutte adda isaa keessa baddee jedha. Ameen ameen. Gaafa adda kana keessa akka itti yoo nama rukuttan namni duddaan kufa malee fuulaan hin kufu. Daawit asiin rukute Waaqayyo immoo duubaan dhufee dhaa godheef. Dub godhee addaan lafaan na'e. Ameen ameen. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Akkasii yeroo Waaqayyo rukutu hin argitu. Yeroo Waaqayyo waraanu hin argitu. Yeroo inni dib godhee lafaan na'u garuu hin argita. Har'a sittan hima. Kaanserii haa ta'u, HIV haa ta'u, koronaa vaayirasii haa ta'u. Yeroo Waaqayyo waraanu hin argitu. Yeroo inni si keessaa buqqisu garuu hin argita. Ameen ameen. Haleluuyaa. Akkasii. Macaafa seera boqonnaa 11 gaafa ilaaltan Waaqayyo Museedhaan akkas jedheedha. Amma isa dhumaa dha'icha tokko duwwaan warra Gibxii kana irratti fidaa warri Israa'el galgala kana xobbaallaa oolaa qalatanii michichila balbala isaaniitti immoo dhiigaa dibatan. Ergamaan du'aa galgaluma kanaa biyya Gibxii keessa darba. Warra michichila balbala isaaniitti dhiigi hin jirre hangafa kan ta'e hundumaa hin ajjeesaa. Warra Israa'el warra kan kootiitti garuu sareen hunduttu jedhe. Ameen. Haleluuyaa. Mee ollaa keessanitti maa sareenuu sitti hunduttu jedhaa. Ameen. Hinduttu jedhe garuu hin rukutaa jedhe. Jarri kun yeroo ergamaan dhufee waraanu yookaan rukutu namni tokko nama arge hin jiru. Jiraa nama arge. Namni tokko hin jiru nama arge. Ergamichi gurraachaaf diimaa isaan beekan. Dheeraadhaaf gabaabaa isaan beekan. Dub godhee gaafa inni lafaan na'u garuu lafatti argu. Har'a rakkina kee lafatti argita. Ameen ameen. Har'a rakkina kee miilla kee jalatti argitaan jedhe. Ganama gaafa kaan mandara diinota isaanii keessaati sagalee wawwaannaa sagalee boo'ichaa jira. Sagalee gaddaa jira. Mana warra Israa'el keessa sagalee gammachuu sagalee ilillee jira. Har'a ililleef gammachuun mana keetti gala'ee. Ameen. Ameen ameen. Bu'aa dhuftee bu'aan galtu boonaa deebitee galta. Akkan jedhe bu'aa dhuftee deebitee bu'aan galtuun jedhe. Boonaa deebitee galta. Ameen. Cinqiidhaan dhuftee mataa ofirraa funaanaa dhuftee addana teessee cinqii masana fuutee hin galtu dinqii fuutee galta har'a. Misiraachoo baga gammaddan ergaan sinii qaba. Heemaa kaatuu jana makiyaa. Fagoof dhiyoorraa baadiyyaa magaalaa kan dhuftan warri cinqiif rakkina fiddanii dhuftan dinqii fuutanii galtu har'a. Haleluuyaa. Mee lammaffaan sinitti hima. Qabxii koo lammaffaan sinitti hima.
Inni lammaffaan gaafa waaqayyo namaa lolu maaltu ta'a isa jedhuuf uumamatu hojii sochii dhaaba. Uumamni sochii dhaaba gaafa waaqayyo namaa lolu. Lolli waaqayyo kanaan beekama. Hin dhaabbata. Isuma sila fiigaa jiru dhaabbata. Inni eebba kee fuudhee fiigaa jiru irraa hin dhaabbata. Beebarsa naa dubbisi. Gaafa waaqayyo Amoorota harka Israa'elotaa keessa buuse Iyyaasuun waaqayyo wajjin dubbatee utuu Israa'elonni ilaalanii immoo ati yaa biiftuu nana Gibe'oon gubbaa atis yaa ji'a nana dachaa Ayaaloon irra dhaabadhu jedhe. Sabni hamma diinota isaa ijaa ba'utti biiftuun achiin sochoone ji'is in dhaabate. Kun macaafa warra qajeelotaa isa Yaashaar jedhamu keessatti caafamee jira mitiire. Biiftuun guyyaa sana guutuu bantii waaqaa walakkaa dhaabachaa turte malee lixuudhaaf hin ariifanne. Ameen. Waan dhaabachuun irra jiru dhaabee sii lola waaqayyo har'a. Iyyaasuutu utuu karaa deemaa jiranii gara Kanaanitti adeemaa jiranii warri Amoorotaa karaa kutaniitu mootota 5 ta'anitti dhufan. Maaliif jennaan Geebiyoononni attamitti harka isinitti laatanii Geebiyoononni attamitti kooluu isinitti galanii jedhanii Geebiyoonota loluu dhaqan. Warri Geebiyoon immoo Iyyaasuudhaan harka kee nu garboota kee irraa hin dachaafatin. Kottu warri moo Amoorotaa nutti ka'aniiru. Gaafa isaan naamsatti ergatan Iyyaasuun loluu dhaqeedha. Geebiyooniin gargaaruu gaafa dhaqu utuu isaan lolarra jiranii utuu isaan wallaansootti hin qabaa jiranii biiftuun immoo nan lixattee fiiddeedha. Ameen. Ameen ameen. Utuu teebba keechi waliin argina aduun hin dhi'u. Kan na dhaga'e duwwaan ameena jedhu. Utuu teebba kee wajjin waliin argina aduun hin dhi'u jedhan. Bara koodhume umurii kood darbee kakuu dhagaa nafe nan jiraadhu garuu san dhaga'e jechi waliin argodha nami baay'een. Sittan hima utuutiin argin aduun hin lixu. Iyyaasuun lolarra jira. Iyyaasuun ari'annaarra jira. Iyyaasuun wallaansootti hin qabaa jira. Biiftuun fiigaa jirti gaafa inni ilaalu durdhiite. Aduun ni ennaan immoo akka ittiin injifatan hin jiru. Hin dukkanaa. Nama rakkisa. Lolli ifa keessa. Yesuus akka jedhe. Ifti guyyaa tokko sa'aatii 12 jedhe. Nami guyyaadhaan deemuun gufatu kottaatti adeemnaa jedhe. Ameen ameen. Haleluuyaa. Mee nama cina keessa hin jiru qabaatii ollaa keessaniini guyyaadhaan adeemi jedha. Namni guyyaan adeemu maaliin ta'udha Yesuus hin gufatu. Dukkana keessa kan adeemu garuu waanuma argeetu isa rukuta. Hin bitintiran kukkufa. Galma ga'uu hin danda'u. Kanaaf dukkana keessa loluu hin qabnu waan ta'eef waan tokko hin dubbadha dedha Iyyaasuun dhufe. Yaa ji'a nana jedhe dachaa Ayaaloon gubbaa dhaabadhu. Atis yaa biiftuu nana Geebiyoon gubbaa dhaabadhu. Hamma sabni diinota isaa lolee ijaa ba'utti hin sokossin dhaabadhu. Ameen ameen. Hamma ati loltee moottutti waaqayyo waan dhaabuu qabu hin dhaabaa. Dhaabadhu hin adeemin jedhe. Guyyaa sana guutuu biiftuun bantii waaqaa walakkaa dhaabachaa oolte malee lixuudhaaf hin ariifanneedha. Maaliif jennaan waaqayyotu lolarra jira. Ameen ameen. Ameen. Nama ollaa keessan jiruuni waaqayyo koosii lolaa jira hin beektu ati jedha. Ata sirtamini rakkina mana kee keessatti hafe lolaa jira waaqayyo. Shaglavas kelava diaragalavas kelava janias. Namni amanu tokko harka mirgaa ol kaasee waaqayyo naa lolaa jira jedhu. Yaaddeina sodaachaan taa'ina abdii kutachaan taa'ina humna dhabaan taa'ina. Inni lolees immoo isa waaqayyo gara kee dhufeera. Bu'aam akkati jiraattu gaddaa akkati jiraattu hin barbaadu waaqayyo. Ameen ameen. Haleluuyaa. Ameen ani hin gaddu jedha. Nan gammada maleedha. Akkuma isin amantan isiniif haa ta'u. Warri har'a fayyeen galattan fayyitanii galtu. Hiikameen baa warrettan hiikamtanii baatu. Eebba fuudheen baa warrettan eebbifamtanii baatu. Waanumti isin barbaacha dhuftan kun isinii taa'arra. Akkasuma. Haleluuyaa. Mee haleluuyaa jedha. Hin dhaabbanneedha. Achuma dhaabachaa oolteedha. Iyyaasuun asii qaxaqqatee rakkina isaa waan isatti marsee jiru hundumaa erga injifatee booddee
waaqayyoon galateeffachuu jalqabeedha. Ati injifattee galata dhiyeessita. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 23 naa dubbisi. Yeroo darabee dammaqa bariitti Waaqayyo utubaa ibiddaa fi utubaa duumessaa keessaan macca warra Gibxii sana gad ilaalee gara itti goran isaan wallaalchise. Akka danqamaan adeemaniif geengoon konkolaattota isaanii rakkinaan akka naanna'u hin godhe. Warri Gibxiis Waaqayyoon warra Gibxii irratti ka'ee warra Israa'eliif waan loluuf kottaa isaan duraa hin baqannaa jedhan. Yommus Waaqayyo Museedhaan bishaanichi warra Gibxii irratti konkolaattota isaanii fi abboota fardeenii isaanii irratti walitti akka deebi'uuf ati harka kee galaanicha irratti diriirsi jedhe. Museen harka isaa galaanicha irratti diriirse. Barii labaattis warri Gibxii baqachaa utuu jiranii galaanichi akka isaa duraatti hin deebi'e. Waaqayyo akkasitti warra Gibxii galaana keessatti hambisee. Ameen. Har'a rakkina kee Waaqayyo siinis owwaalee si bira hambisa. Dhukkuba kee owwaalee si bira hambisa. Darabee dammaqa lafa bariittedha. Utuu warri Gibxii baqachaa jiraniidha. Waaqayyo gaafa sana isa kan Iyyaasuuf lole biiftuudhaan dhaabaddu jedhe. Isa kan Israa'eliif lole immoo galaana takkaa qajeelee dhaabatee hin beekne ol ka'ii dhaabaddu jedhe. Ameen. Siif isarra waan dhaabu dhaabee lola Waaqayyo. Galaanuma dhaabate. Maaliif jennaan lolicha keessa Waaqayyo jira. Galaanni dhaabattee warra Israa'eliin dabarsitee erga raawwattee booddee warri Gibxii nus hin darbinani gaafa isaan itti namman. Waaqayyo darabee dammaqa lafa bariitti utubaa duumessaaf utubaa abiddaa keessaan macca warra Gibxii gad ilaaleedha. Ilaalee hin dhiifne geengoon konkolaataa isaanii danqamaan akka naanna'u godhe. Inni si duukaa fiigaa jiru akka inni danqamu godha Waaqayyo. Ispiidii isaa keessaa fuudhee akka inni danqamu godha Waaqayyo. Hin danqame danqamaan akka inni naanna'u godheedha. Jarri kun dhaabatanii ilaalanii harrameedhan eennaan Waaqayyo warra Israa'eliif lolee nu warra Gibxii irratti waan ka'eef kottaa jalaa baqannaa jedhan. Hin danda'amu. Hin danda'amuun jedhe. Ameen ameen. Hin danda'amu. 2013 si duukaa fiigee 14 si duukaa fiigee 15tti darbeera yoo ta'e hin danda'amu. Ameen. Mee hin danda'amu jedha. Sababiin isaarra Waaqayyo sii lola. Haleluuyaa. Hin loleef Waaqayyo jaraaf. Sababii jaraaf loleef baqachuudhaaf gaafa kaan Museedhe Waaqayyo. Harka kee galaanicha irratti ol kaasi meedhe. Museen harka isaa galaana irratti gaafa ol kaasu mee asuma rafaa asuma iddoon isinii qophaa'eeraa itti galaanni. Ameen. Warra sanan dhaabadhee dabarse malee isiniif dhaabachuuf qonaan hiyyamamneetti. Eessaa dhuftan jarana itti. Haleluuyaa. 2015 karaan si dabarse diina kee hin dabarsu. Ameen. Waaqayyo gaafa Iyyaasuudhaaf gaafa lole biiftuutu ifa kennama dhaabbatti. Yesuus Kiristoos gaafa du'e gaafa inni fannifame immoo biiftuuti ifa ishee dhowwate. Sa'aatii 6 kaaftee amma 9tti hin dukkanoofte malee hin himneedha macaafni. Hin dukkanoofteedha. Ifa dhaabde ifa kennuu diddeedha. Gaafa sana ifa kennuu didde. Maaliif Waaqayyootu lolaa jira. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 15 dubbisi. Haleluuyaa. Hin dukkanoofte. Waaqayyo ofii isaatii lolarra waan jiruuf warra saba isaa rakkisan qormaata saba isaarra jiru duguugaa waan jiruuf ofii isaatii jechuudha. Ifan kennutti. Hin dhaabde amma 9tti. Fannoo sana irrattis Kiristoos warra qilleensa irraa gooftummaa qabanii fi humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan argisiise. Ameen. Fannoo sana irratti warra qilleensa irraa aboof gooftummaa qaban hundumaa jedha Kiristoos. Bakkeetti isaan baasee salphisee qullaa isaan hambisee agarsiiseedha. Har'a Waaqayyo isa salphisuuf baheen salphisaa.